hidda dhiiga intarneetaa fi boombii niikulaaraa. Yaada gaafa tokko ganama hirribaa kaatu. Akkuma barame moobaayila keessan lafaa kaaftu. Garuu intarneetiin hin jiru, signaalli hin jiru. Jalqaba waayifaa kootu fate jettanii yaaddu. Achii kaatanis baankii deemtu. Tajaajilli hin jiru. Gabaan ni dhaabbatam. Addunyaan hundi callistee jirti. Kun abjuu badaa miti. Kun dhugaa dhiyoo bilbila keenya irra gahuu danda'anidha. Giddugaleessa bahaatti abidda waraanaa dhoowaa jiruun wal qabatee hidda dhiiga intarneeta addunyaa kan ta'an keebiloonni garba jala qaxxaamuran cituudhaaf jedhuun yaaddoon jiru hammaachaa jira. Garuu har'a dhimmi kun gara sadarkaa yaaddessaa biraatti ce'ee jira. Haleellaan warshaa niikulaaraa Busheerii irratti raawwatame Mooskoo dallansuu hamaa keessa galcheera. Raashiyaan akeekkachiisa tokko qabdi. Niikuleeriin meeshaa tapha ijoolleetti miti. Kun meeshaa waraanaa guddaadha kan rogaa fi to'annoo sirriidhaan hordofamuu qabudha. Keebiloonni faayibar ooptikii jedhaman kunneen kiiloomeetiroota 1000 lakkaa'amaniin garba Atlaantikii, Paasifikii fi Galaana Diimaa jala ciisu. Isaan kunniin tajaajila intarneetii addunyaa parsantii 97 haguugu. Itoophiyaan akkuma biyyoota qarqara galaanaa hin qabne birootti quunnamtii ishee hunda karaa Jibuutii fi Keeniyaatiin kan argatte keebiloota kanniinidha. Gabaasni xiinxala Keeniyaa akka agarsiisutti waraanni baha giddu galeessaa keessatti US, Israa'elii fi Iraan gidduutti dhoowaa jiru sarara kana irratti xiyyeeffannaa hamaa uumuu mala jechaa jiru. Biyyoonni gurguddoon akka Raashiyaa fi Chaayinaa meeshaa keebilootaa kanneen kutuu malu. Yoo funyoon kun citee gaafni Afrikaa dukkanatti deebi'am. Daldalli diijitaalaa idduma jirutti danfee hafam yookiin namoo hurkee badam. Kun dhimma quunnamtii qofaa miti. Kun dhimma birmadummaa diinagdee biyyoota keenyaati. Akka gabaasa alkallattii har'a nu gahaa jiruun Washingitanii fi Tel Aviv warshaa niikulaaraa Busheerii irratti haleellaa qilleensaa waloo geggeessanii jiru. Warshaan kun kibba lixa Iraan irratti kan argamu yoo ta'u, kan ijaaramee fi kan itti fayyadamaa jiru gargaarsa teeknikaa Raashiyaatiin. Haleellaan kun Iraan irratti qofa kan raawwatame miti. Kun Mooskoo irrattis kan ta'ame jechuudhaan Raashiyaan ibsa baaftee jirti. Akka ibsa ishee keessatti kun abidda qabsiisuudhaan garaagarummaa hin qabu jedhan. Dubbi himtuun ministeera dhimma alaa Raashiyaa Maariyaa Zakaaroovaa gocha kana gocha fokkisaa jechuudhaan ibsanii jiru. Raashiyaan akka amantutti haleellaan kun lubbuu namaa galaafachuu qofa osoo hin taane balaa raadiyeeshinii naannoo baha giddu galeessaa hunda summeessuu fiduu danda'a. Zakaaroovaa dabalanii akka jedhanitti lixni sodaa addunyaa waliin taphachuu dhaabuu qabu. Raashiyaan ijaarsa Busheerii keessatti hirmaannaa icciitii guddaa ta'e qabdi. Kireemliin dantaa tarsiimoo isaa eegsisuu fi hojii malee hin dhaabbannu jechuun ishee waraana kana keessatti kallattiin harka galfachuun qophii ta'uu ishee akeekkachiisaa jirti. Gabaasni xiinxala keenyaa akka mul'isutti Raashiyaan haleellaan kun Teheraan waraanaan laaffisuu qofa kan kaayyeffate osoo hin taane dooniiwwan idil addunyaa fi daldala galaana diimaa irrattis dhiibbaa geessisuudhaaf kan yaadamedha jettiin. Kun immoo kallattiin gaafa Afrikaa irratti dhiibbaa qaba. Yoo naannichi tasgabbii dhabe biyyoonni akka Itoophiyaa bu'uuraalee oomishaa fi daldala isaanii gadi lakkisuudhaaf dirqamu. Haa ta'u malee dubbiin Raashiyaa har'a oduu gaarii fi abdii kan qabu jedhamee ilaalamaa jira. Garuu maaliitiin? Sababni isaas humni Raashiyaa dhimma kana keessaa harka galchuun ishee Ameerikaa fi Israa'el akka of qusattu gochuu danda'a. Kun immoo balaa keebilootaa quunnamtii galaana jalaa fi balaa niikulaaraa naannicha mudachuu danda'u hir'isuu danda'a jedhamee abdatama. Yoo keebiloonni kunniin citan miidhaan isaa moobaayiloota harka keenyaa qabnu qofa irratti osoo hin taane baankiiwwanis ni dhaabbatu. Tajaajilli mootummaas addaan cita. Tajaajiloonni quunnamtii guyyaa fi itti fayyadamnu hundi hojiin ala ta'u. Kun addunyaa keenya bara quunnamtiin keessatti hin jirreetti deebisuudhaaf humna qaba. Guduunfaan isaa tokko moobaayilli harkaa qabnuu fi nageenya addunyaa har'a murtii Mooskoo, Washingitanii fi Teheraan gidduu jiru irratti rarra'ee jiran.
yoo niwukileeriin akka meeshaa tapha ijoolleetti ilaalame addunyaan kun dukkanatti deebi'uudhaaf qarqara irra jirti. Nuti Afrikaa Pirees irraa dhimmoota kanneen hordofnee isiniif dhiyeessina. Odeeffannoo dabalataa fi intala gadi fageenya chaanaalii keenyaatiif saabskiraayib gochuudhaan maatii keenya akka taatan gamanumaan isin beeksifna. Waan nu duukaa turtaniif guddoo galatooma. Odeeffannoo amansiisaa fi xiinxala gadi fagoodhaaf Afrikaa Pirees irra deddeebiidhaan daawwadhaa.